Uummatni Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessatti erga gita bittootaan kololeeffatame sirna gabroomsaa kana ofirraa fonqolchuuf falmaa hidhannoo jabeessee geggeessaa jira. Falmaa hidhannoo kanaafis ilmaan Oromoo kutaalee garaa irraa simachuun leenjii kennuufiin bobbaasuu kan cimsee jaarmiyaan ABO torbee darbe caamsaa 21 2023 sirna ho'aa ta'een kaadhimamtoota leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennaafii ture. Bakka ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa qondaaltonni waraanaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo argamanitti eebbisiisuun dirqama itti aanuuf qopheessanii jiru. Hoogganaan mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalwiirtuu Galataa eebbifamtootaaf haasaa saaqiinsaa taasisaniin leenjifamtoonni kun guyyaatti marsaa 3 mata duree garaa irratti leenjii fudhachuu ibsuun leenjii fudhatan kanaanis dhaaba isaaniin taliigamuun saba isaanii irraa ba'aa gabrummaa akka fonqolchaniif cimsanii onnachiisaniiru. Eebba kanarratti argamuun haasaa kan taasisan ajajaan olaanaa ABO Jaalmarroon eebbifamtoota nagaa erga gaafataniin booda warreen isin arguu hin feene ija haa sukkuummatan, warreen isin dharraan ammoo isin abdatan, isin akkuma sana ta'aafi jedhan. Kana malees dhimma araaraa irratti yaada kennaniin uummatni akka hin burjaajofne dhaamuun murni Itoophiyaa bulchu kamiifuu dhimmi nagaa gaalli qaawwaa immoo keessa darbuurra itti ulfaata jechuun ABO'n balballi isaa nagaaf banaa ta'us waan dhufe akka dhufeetti ofirraa deebisuun abidda nuuf qopheessaniin akka gubatan gochaa jirra jedhan. Nuti qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf haala marii keessattis ta'e lola keessatti tasuma kaayyoo hin sharafnu. Dhaloota Abishee Garbaa hanga Jawaar Baqqalaa fi Daawwid irraa barateedha erga jedhaniin booda hojiin ciminaan jaarmiyaan ABO hojjechaa jiru lolaan cinatti waraana humna Oromoo madaaluu ijaaruu akka ta'e kaasuun leenjisanii bobbaasuu akka itti fufan akeekanii jiru. Xumura irratti uummata Oromoon yeroo WBO'n aanaa buqqisu naamusa akka godhatanii fi attoo akka eegdan dubbachuun ilmaan Oromoo miseensa waraana bilchiginnaa ta'anii sirnicha tajaajilaa jiran akka mooraa diinaa keessaa ba'uun WBO'tti makamaniif dhaamsa dabarsaniiru. Qophii eebbaa fi kora geggeeffame irratti dubbii Jaalmarroon dubbatan sagantaa keenya galgalaa kaasuun isiniif dhiyeessina. Nu eegaa. Miseensonni raayyaattis Impaayera Itoophiyaa Jagodin Orro Guduruu Wallaggaa Aana Sulul Fincaarraa gooticha waraana bilisummaa Oromootti harkennatan bal'inni isaatiif Jaal Awwii Mohaamud. Impaayerri Itoophiyaa hundeeffama isaa irraa kaasee gocha sanyii daguggaa uummata Oromoo irratti raawwachuu fi mootota impaayeratti bulchaa turan Minilikiin dabalatee uummata Oromoo moggeessuu fi dantaa teessuma aangoo isaaniif ilmaan Oromoo dirqeen ukkaamsuun gara dirree waraanaatti erguun qoraan abiddaaf qophaa'e taasisanii lafee isaanii bobeessaa turan. Har'as gochi kun osoo hin dhaabbatin ilmaan Oromoo dantaan gowwomsuu fi humnaan qabuun sirnicha akka tajaajilaniif dirree waraanaatti geessan hedduun isaanii guyyaa gara guyyaatti sirnicha ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufanii jiru. Jimaata darbi caamsaa 27 2023 miseensonni waraana raayyaa ittisa impaayeratti jaha godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaawaa mooraa waraana magaalaa Baatu keessaa miliquun sirnicha gananii hidhannoo fi meeshaa isaanii waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Miseensonni waraana raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa kun qawwee turkii 3 dachaatu 3 gumbii 24 rasaasa 900 fi boombii harkaa 3 galii mooraa qabsoo bilisummaa taasisaniiru. Dhiibbaa sirnichi ilmaan Oromoo irratti Oromummaa fi sabboonummaa isaanii jibbuun raawwatus balaaleffachuun ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baachuun hojii loltummaatiin sirnicha tajaajilanis gara mooraa qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jirutti akka makamaniif karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa dhaamsa dabarsaniiru. Godinni Shaggar Aanaa Dabargaa isa waraanni bilchiginnaa qonnaan bultoota hedduu hidhuu jiraachuun dhaga'am. Jaalnimoona Faayisaa waan itti darqaba. Waqtii qonnaan bultoonni hojii qonnaa irratti bobba'uun oomishaalee garaa oomishuun jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuuf tattaafatanitti qonnaan bultoota Oromoo qabaniidhuun maatii namoota baay'eeyyummaa jalatti kuffisuu fi waan ittiin jiraatan dhabuu dabalatee rakkoon midhaan nyaataa akka babal'atuuf sababa ta'eera. Haaluma kanaan godina lixa Shaggar Aanaa Dabargaa ganda biyyoo Waaqiddiitti waraanni faashistiin bilchiginnaa bobba'uun kaleessa caamsa 28/2023 qonnaan bultoota ooyiruu keessatti meeshaa waraanaa irratti dhukaasuun qabanii deeman. Qonnaan bultoota qabaman kana keessa kan maqaa arganne obbo Getaachoo Ibsaa,
obbo Abarraa Tasammaa fi obbo Gonfaa Daffaruu kanneen jedhaman waraanni sirnichaa qabuun qawwee dhukaasaa gara warshaa Mogorirraan fuudhanii deemuun mana hidhaatti darbatan. Qonnaan bultoonni hidhaman kun qooda fudhannaa siyaasa kamiyyuu akka hin qabne jiraattonni himuun badii malee oromummaa isaaniin bakka hojii dhuunfaa isaaniitti akka qabaman jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Arsibaa Aanaa Zuwaay Duddaa keessatti ilmi Oromoo tokko waraan PPT'n ijjeefamuun dhaga'ame. Jaala Caaluu Roobaa bal'inni isaa qaba. Falmaa dhooftuu gaggeessaa jiruun gatii wareegamaa kaffalaa kan jiru uummanni Oromoo gabrummaatti golaba gochuuf jibbaata falmachaa aarsaa lubbuu qabeenyaa fi jireenya isaa aarsaa itti gochuun guutuu Oromiyaa keessatti nan dadhabe osoo hin jedhin har'as sabichi hidhaa fi ajjechaan itti hammaatullee qabsicha irraa utuu abdii hin kutatin ifatti mirga hiree murteeffannaa isaaf qabsoo gaggeessaa jira. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruunis Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa Aanaa Burqaa Lammaffoo jedhamu keessatti abbaa ilmaan shanii nama Ahimad Jabbii jedhamu raayyaan ittisa impaayiratti balleessaa tokko malee itti dhukaasuun caamsaa 21 2023 ajjeesuun beekame. Gama biraatiin aanaa dhuma Zuwaay Dugdaa ganda Kiyyaansho jedhamu keessatti isin deeggartoota wabootu jechuun poolisoomni fi waraanni raayyaa ittisa impaayiratti dargaggoota hedduu kan reeban yoo ta'u dargaggoota reeban kanas walitti qabanii mana hidhaatti geessuuf tibba isaan sassaabanii ka'anitti fincila uummanni gandichaa qaamota kanneen irratti kaasaniin dargaggoonni kun hidhaa irraa hafuun himamee jira. Godellix Wallaggaa Aanaa Latasibuu keessatti waraanni sirni biltsiginnaa namoonni nagaa lamijjeesuun dhaga'ame. Jaalboora addunyaa waan itti darqaba. Dirree siyaasaa babal'isnaa fi maqaa nageenya waareessina jedhuun afaaniin soba kan afarsu faashistiin Abiy Ahimad bu'aa wareegama qeerroo fi qarree Oromoon injifannoo argame butuun gara aangoo kan dhufe saba akka gaanfa Afrikaatti guddaa ta'e gaaffii uummata Oromoof dursa kennuu dadhabuun duula waraana jabaa irratti geggeessuun ajjechaa hidhaa saamichaa fi qeerraa buqqisuun yakkoota waraanaa jajjaboo ta'an Oromiyaa keessatti raawwataa jira. Caamsaa 26 godina lixa Wallaggaa Aanaa Latasibuu ganda Amuuma Alaltuutti nama obbo Muhammad Gurmeessaa jedhamuu fi ganda Buukee Gooritti ammoo Daggafaa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatan. Namoonni waraana biltsiginnaan ajjeefaman kun namoota siyaasa kamirraa walaba ta'anii fi hojii dhuunfaa isaanii qofaatti kan xiyyeeffatan ta'uu maddeen himuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu odeeffannoo kennituu fi ni nyaachistu jedhuun sobaa yakkanii waraana goolessa Abiy Ahmadiin karaa laafina tokko malee ajjeefamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Humnoonni waraana mootummaa Abiy Ahmad jiddu galeessa Oromiyaa dabalatee kibbaa fi bakkoota hedduutti buufataalee waraana mootummaa keessaa badaa jiraachuun kan himame keessattuu ammoo kaaba lixa Shaggarii fi bakkoota hedduutti galeessaa fi har'aan tana humni waraana mootummaadha waraana bilisummaa Oromoo woboo loluudhaaf bobbaafaman akkuma bobba'aniin kanneen dhibboota hedduudhaan lakkaaman achi buutee ta'uun isaanii himamee jira. Maddeen keessoo waraana mootummaa akka manitti turban kana keessa Oromiyaa jiddu galeessaa fi gama lixaa akkasuma kibbatti humnoonni mootummaa wal makoo ta'an kanneen saboonni garaagaraa keessatti argaman baay'inaan ammoo sabaan Oromoo ta'an waraana bilisummaa Oromoo lolanii magaalotarraa akka deebisaniif ammoo ajajni gubbaarraa itti kenname jeneraalonni danuu waliin kan bobbaafaman hedduun isaanii tarkaanfii laaleessaa ajajoota 150 irratti fudhachuudhaan kanneen lubbuu isaanii wareeganis akka jiran kan ifoomsan maddeen ammoo hedduun isaaniitis hidhannoo gootoo wajjin waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii ilaachuudhaaf badanii bosonatti hafanii akka jiranii fi kunis ammoo yaaddoo hamtuu mootummatti akka ta'ee fi humnoonni kunneen ammoo bosonatti guutumatti badaa waan jiraniif kanneen yeroo ammaan tana jiddu galeessaa fi lixatti bobbaafaman humnoota sabaa fi sablammoota irraa ta'an gama naannoo Amaaraa deemuudhaan kanaan dura humna fannoo finxaaleeyyii Amaaraa lolaa turan akka gama Oromiyaa deebifamanii fi humnoonni ammoo sabaan Oromoo ta'anii fi sabni Oromoodhaa keessatti baay'atu gama naannoo Amaaraatti geeffamuudhaaf akka jiran maddeen kan ifoomsan woboon ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tanaa humnoota kanneen ofirraa qolachuudhaaf fudhachaa jiruun Oromiyaa jiddu galeessa dabalatee lixaa fi kibbaa fi bakkoota hedduutti injifannoo gurguddoo gonfatuudhaan diinasaa akka baala mukaatti harcaasee Oromiyaa lafa awwaalchasaa gochaa jiraachuu kan beeku
beeksise mootummaa Abiyyi Ahmadis kisaaraan guddaan mudatti akka jirtu waboon kan ifoomse maddeen keessoo waraana mootummaadha. Waraanni mootummaadha kaambiilee waraanaa keessaa baduudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka isaanii laachaa akka jiranii fi waboon bakkoota hedduutti marsuudhaan ammoo yoo isaan haleelee baqachiisus humni kun waboo qofa kan taanee fi humni biraa waboo wajjin ta'ee nu lolaa jira jechuudhaan bakkoota garaagaraatti dubbachaa akka jiranii fi humni yeroo tokko waboodhaan rukutame deebi'ee waboo lolaa kan jirree fi yeroo lammataatiif ammoo mootummaan dirqamsiisee gara iddoo waraanaatti yoo ergus achumaan badanii bosonatti wabotti harka isaanii laachaa jiraachuu fi danuun isaanii ammoo hidhannoo hiikkatanii uffata isaanii jijjiirrachuudhaan ummatatti makamaa jiraachuun kan himame. Waboon guutuu Oromiyaa keessatti humnoota diinaati kan jedhuun kanneen ammoo kisaaraa guddaa irraan gahuudhaan lafa Oromiyaa bakka awwaalcha isaanii qofa gochaa jiraachuu kan beeksise injifannoo gurguddoos argatee akka jiru himee jira. Kuni ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadiif gadda guddaa fi dhukkubbii mataa bowwaa hamaa yoo ta'u ammoo ummata bal'aa Oromootii fi waraanichaafis injifannoo bal'aadha kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota yeroo ammaan tana harka isatti laachuudhaan gara mooraa qabsoo Oromootti dhufaa jiranis simachaa jiraachuu waboon kan beeksise. Waraanni dhibboota hedduudhaan lakkaaman torbee kana qofa keessa jiddu galeessa dabalatee kibbaa fi lixa Oromiyaatti kanneen mooraa qabsoo Oromootti dhufuudhaan harka isaanii laachaa jiran waboon haala gaariidhaan simatee leenjii laachaa fi akka jiru kan beeksise. Humnoonni mootummaadhaa danuu ta'anii Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobba'anii ijoolleen Oromoo raayyaa ittisa biyyattiitii fi humnoota garaagaraa keessa ta'anii Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waboo dura dhaabbachaa jiran harka isaanii akka laatanii fi nagaan gara mooraa qabsoo Oromoo isa dhugaatti akka dhufanis waraanni bilisummaa Oromoo waboon waamicha isaa dabarsee jira. Ayyee homaa gochuu hin dandeenyu gaa warra ejje dhokkubuufi homaa wanni goonu hin jiru. Inni sissiqaatuma goobana isin immoo ijarraa hafa. Naguma geessanii baga geessan. Ammas wanti ija nama dhukkubsu bosona Oromiyaa golee lageen gaarreen keessaa gungumaa dhidhiittatee ukkaamsan jennaan didee biqilee anga'ee bahaatuma jira. Warra ija isin dhokkobuuf homaa isinii gochuu hin dandeenyu. Ilaalaatuma ija sukkuummadhaa. Nuti kan gochaa jirru Oromiyaa keessatti humna waraanaa humna Oromoo gitu saba Oromoo isa gitu isaaf isa malu isa tolchuutti jirra. Kanaafuu dhaloonni dhaloota jiilee. Dhaloonni jiilee ammoo waan irratti jiile qaba waan jiileefis qaba. Akka qoosaatti waa dabarseen kennu hin rakkatiina. Garaa kutadhaa akkas jechuuf dhuftan miti. Garaa kutadhaa ittiin jennaa jechuudha.